Hai guys, akkam jirtu. Har'a tooftaalee gurguddoo sadi gabaa keessatti ittiin injifachuu dandeessan gurguddaa sadi isinitti himuu fedha. Kanaaf haga dhumaatti na hordofuun dagatiina. Hundi keenya akkuma beekamu daldala uumnee milkaa'uu barbaanna. Garuu maaliif biizineesonni dhibbantaa 80 ta'an waggaa jalqabaa keessatti kufu? Kana yaaddee beektaa? Gabaa dorgommiin itti baay'ate kana keessatti akkamitti injifatanii gara fuulduraatti immoo ba'u? Isa kanoo gaaffii keessa galchitee beektaa? Mee har'a barataa biizinees adiministireeshiniidhaan ta'ee tooftaalee daldala kee gara sadarkaa biraatti fiduu danda'an sadi madaallii saayinsii daldalaatiin isinitti hima. Kutaadhumaa keessatti dhoksaa daldaltoonni gurguddoon sitti himne tokkoon siif qooda. Hanga dhumaa hordofuun dagatiin. Tooftaa tokkoffaa fedhii gabaa dhugaa hubachuu yookiis market research. Biizineesii baay'een kan kufu waan isaan yookiin ofii uumuu barbaadan qofa waan hojjetaniif. Ati garuu waan gabaan yookiin uummanni barbaadu adda baasuu qabdu. Hawaasni kee maal dhabe? Hanqinni jiru maali? Harka kee gara fedhii uummataatti deebisi. Yeroo san waan barbaadde galma barbaadde bira geessaa jechuudha. Tooftaa lammaffaa gatiin kee maali? Yookiin maaltu daldaltoota kaanirraa adda si godha yookiin adda si taasisa? Gabaa keessatti meeshaa yookiin tajaajilatti dhiyeessitu kan namoota biroo irraa adda si taasisu maali? Wanta adda si taasisu tokko qabaachuu qabdu. Gatii gadhiisuudhaa qofa osoo hin taane qulqullina tajaajila gaarii fi amanamummaa addaa dhiyeessuun amala dorgomaa keetii caaluu dandeessa. Namoonni meeshaa kee qofa osoo hin taane furmaata isaanii kennitu bitu. Kanaaf namoota si hordofan hundumaa sirriitti gatiin kee maal akka ta'e adda baastee isaanitti himuu qabdaa jechuudha. Tooftaa sadaffaa fi sadhumaa maarkeettingii miira namootaa tuqu yookiin emotional marketing. Dhoksaan daldaltoota gurguddoo inni guddaan kanadha. Daldaltoonni hedduun kana sitti himan. Kana jechuun Apple yookiin Coca-Cola yoo ilaaltan isaan meeshaa qofa osoo hin taane miiraa fi laayif istaayilii namatti gurguru. Daldalli kee hawaasa wajjin hariiroo fi amanamummaa uumuu qaba. Yommuu namoonni biizineesii kee jaallatan dorgomtoonni kee gatii gadi jabeessanii si dhiisanii hin deeman. Siif galee kanaaf jechuudha gabaa keessatti injifachuun asidentii ta'ee kan dhufu osoo hin taane karooraa fi tooftaa saayinsawaa ta'e hordofaniiti. Yaada kanneen keessa isa kam jaalatte? Yaada kee isa kam caalatte akka jaalatte koomentii naaf godhi. Odeeffannoo daldalaa, yaada biizineesii haaraa fi gorsa faayinaansii akkasii yeroo yeroon argachuuf viidiyoo kana laayik godhaa. Chaanelii kana immoo sabskiraayib gochuu hin dagatiina. Hamma viidiyoo itti aanutti daldala keessan uumaa, gabaa keessan injifadhaa. Shaaloom.